balaatana hunda namni dhalu jiru zakkoodha. Zakkoo mataa isaatittu itti gaafatama. Yoo zakkoo addunyaa tana arra qilleensa addunyaa kanarraa miti yooni goda qotattee qabaatu sitti hin fakkaatin. Takkitti wanni si dhaabna furmaatee balummaan feete cinaa baatee qilleensummaan fadhi cinaa ba'e. Waa takka laal innaa mataan dhukkubuu isii qeessi kanatti irraa cabee yookaan horrotamtee yaa waylaka sii dhumatti sii fi jam'aata keetii sangableetiitii yoo sagalee tana dhageesse deebisaa nuuf godhi deebisaa nuuf kan barbaacha kee gartee gaa wanni kana hunda godheef wallahi barbaacha kee buruuqeetiin bakkumaan si barbaadu dhabe suniifuu obboleettiitii yaqaali yaa bakka meeqan nuun facaasin bakka meeqan nuun facaasiniiti rabbii keessudaadhu nu jalaa dubbadhu telefoona gartee toora bariisaa kana ida kaafte ammoo telefoona nu jalaa kaasu yookaan nuuf bilbili yookaan nu jalaa kaasi rabbii keessudaadhu nu qaanyeessini. daawwattootaa fi hordoftoota kiyya narra laalina arra waanin dalaguu deemu dalaguuf hin deema fiidiyoon tun ta akhiraa ta xumuraati tagartee isinit dhaammannooti asumaanillee na quba qabaadhaa du'uus jiraadhus na iyyaafadhaayi. daawwattootaa fi hordoftoota kiyya ya aku dalam mati ini kalau jauh pakai jati rasa jauh aja baru hendak mati akan tinggal tinggi jauh doain sudah semakin apa cara jawab berat ke yo kau malam itu yo kau orang watat jawab ini marah yo isi watat iman gati iman Ashama harkafuune daawwattootaa fi hordoftoota keenya warreen gartee chaanala maammee jalatti argamtan marti keessanuu akkasumatti ilmaan Oromoodha kan biyya keessa jirtanii fi kan biyya alaa jirtan mara keessanuu salaamanni keenya kan onni irraa buqqee lafa jirtanitti sinaagiyo isin jechaadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi alaa kulli haal yaa rabbi galanni keetii waan hunda keessattuu ati sabrii fi sabaata yaa rabbi atummaan nuuf Ega ilang gartee gaatiinicha idarraa hafnee jechuudha sakatta'insa hordoffii gartee furmaateedha anis gadinteenye jechuudha. Haala isama viidiyoo san akkumaan gartee jawaati bira dhaqeenii gartee waraabeedha jechuudha. Eegas booda gaa deemicharraan ka'ee bakka gartee silaa furmaateen ni dheetti jaamee yaadamu. Namoota silaa gartee isin bira dheetti jennee yaadnu hunda bira dhaqeetiin barbaachisiidha jechuudha magaalaa tana shirkii. Hotteen tun narra bugattee buruuqeetiin ammaan tanaa gartee ammaan tanaan ol seene afaan kun haguggogee qabbana gartee qilleensa keessa deemaa oolee akkasumatti ilaa hanga galgala kana ammaan tanaa ol seene. Tanaaf yaa daawwattoota keenya wanni jechuu barbaadu furmaatiin arra garaa mugattee jirti garuu rabbiin gartee isiillee rabbi haatiisu maaliif asii duraan jechaa ture xiiqii gartee aara keessaa ba'i furmaatee akkaataan itti gartee qabsoo godhanii namarra aanan akka hedduu jira. Furmaatiin gartee booda tana garaa nu dhoolfatte waa takkallee nutti himuu diddee hanga gartee jawaadittillee waan wanni hedduu nu mararu garuu otoo lubbuun jiru furmaatee yoo waa taate hedduu takkaa gartee natti dhaga'ama. Akka nama tokkotti hedduu takka natti dhaga'ama rabbiin gartee haatiisu du'aa illee godhaadha. Arra gartee odeeffannoo bareeduun fidee dhufe jeetiin gartee bubbaarra oole garuu odeeffannoo gartee silaa bakka yaadne odeeffannoolee akkanni hundaa'u jala deemee hordofeetiin waan qabatamaa takkarraa hin geenye iddoo isiin gartee silaa mee achis laalaa achis dhaqaa laalaa abaruu bilaa dhaqaa laalaa jaan hunda dhaqe suniifuu hedduu jawaadeelleen gartee ijoollee gartee bakka itti dhiisu dhabeen mana taa'u jira. Maaliif ijoolleen saniis kophaatti dhiisuun taatu furmaatiin ijoollee saniif haadha furmaatiin ijoollee saniif tuskannoodha furmaatiin ijoollee saniif gartee buhaartiidha furmaatiin ijoollee saniif gartee ifaadha furmaatiin mana saniif ifaadha garuu arra
wanni kana garaa jabaattee hin beekne viidiyoo kana isiillee telefoonallee gartee bariisaa sana haattee ni seena ni bu'a. Telefoonni gartee bariisaa sana ni bu'a. Telefoona siidhaa hin kaaftu bariisaallee itti goone barreessine isinillee daawwattoota furmaati rabbii keetii ji'iti akka gartee xiiqii keessaa fi aara gartee keessi jettu kana quuqaa sirraa buqqifnaa. Akka jiru kanallee ilaaltee nurraanillee tarkaanfatini. Odoo obboleeyyan dhiiraa warra akka keenyaa kana qabdu ati gartee deemtee fidaan sirraa ta'an jiini. Si dura fidaa taana obboleettii teenya qaalii hedduutu akkasii qabanyaa. Nu jalaa dubbadhu nu jalaa awwaadhu barbaacha kee ani edarraa kaasee deemeeti guyyaa kana deemaatiin olee hanga galgala kanaatti si harkachuu hin dandeenye. Kasi nyaate yuusuuf humaate kasi nyaate yuusuuf qilleensi keen bubbisu nu dhageessu furmaate dhaabbadhu bakkuma jirtu qofa nutti himi nu birrisee si dhufa. Waan godhuu beetu kana ni goona nu si dura godha. Duba balaan hin gartee an sodaachaa ture asii durallee dubbiin tun hundi furmaateef deemtechaa ture. Kunoo tana laa tanii sodaachaa ture tana. Arra kunoo garaa nu gabaatte nu jalaan dubbattu nu jalaan kaaftu Oromoon inni jibbite naas tuffatan anaatu waa godhuu hin dandeenye jettee xiiqii keessa seentee jirti. Bala. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya har'a guyyaa 12 deemaatiin oolee galgala kanallee deemuutiin jira. Iddoo adda addaa dhaqeetiin barbaadu jira. Garuu furmaatee hanga ammaatti hin garre. Wallaahi gaa bakkaan itti dhagee hunda gartee bakkaan irraa shakkii qabu hundaa'uu dhaqee garuu arguu hin dandeenye. Jawaateedhaa gaa akka itti ilmaan san biraa gabba'u dhabeeti mana taa'u jira. Ijoolleenis kophaa dhiisuu taatu. Kuniifuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya wallaahi mee du'aa'ii godhaadha. Inshaallah rabbiin gartee nu haa gargaaru. Khayruma inshaallah silaa gartee gaa odoo ja'uun gartee furmaate rabbii keessaa du'anaa wareega anaa si dura du'a duran deemin ilmaan kana kophaa dhiiteen deemin Aishaa fi gartee sabaatoliidhaas gartee gaa dhiiteen deeminiiti yaa furmaate taa'e jechaaniitiin garuu sun hundi fayyanne xiiqiidhaan baate xiiqiidhaan ammoo yakka kana hunda namni itti gaafatamu zakkoodha. Zakkoo yakka kana jalaan bahu inshaallah irraa kafaluudha teenya dachaa gooneeti. Suniifuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya takkaa ciifneen bulle teenyeetis gartee viidiyoo waraabne yaa'uttis ni jira bobba'uttis ni jira. Wanniin hanga kana isinii waraabeef akka gartee bobba'u jiru bobbaa teenyaas isin garsiisuudhaafi suniifuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya nu faana turaadha. Inshaallah rabbi khayrii nu haa dhageessu. Inshaallah rabbi khayrii nu haa dhageessisu. Isiillee rabbi hamtuu irraa haa qabu. Isiillee rabbi hamtuu irraa haa qabu. Wallaahi cinqanne rakkanne gidduu namaatti butunne nagee barbaannu nageen arginu nu dhiibne jennu nu dhiisani biteenya jennu taa'uu nutti dhiisan. Wallaahi hin beekne gaa hundumaafuu khayriidha wanni rabbiin fide ammoo furmaate viidiyoo kiyya kana ni garta rabbii keessa daadhu jawaateedhaaf yookaan risaalaa godhu yaa'oo xiiqee amma gartee ati deemteef tana nuutu gartee kafala nuutu gartee dachaan irraa kafala. Yookaan telefoona na jalaa kaasi yookaan jawaatii jalaa kaasi yookaan ammoo risaalaa nu godhi bakka jirtuus gartee nuus dhufa rabbii keessa daadhu furmaate yaa'oo odoo jirru nu dhaggeessini ilmaanis kophaan hambisini Aishaan dhugaa rabbii akka isiin itti jirtu eega gartee ati biraa kutte wallaahi nagumaa hun argannee akkasii obbolee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya shama harka fuune isin jechaadha barbaacha gartee furmaateetiin deemaa jira. Arra bakkattiin hin dhaqin isin qabu guyyaa 12 deemaatiin oole wallaahi
guyyaa 12tiin deemaa oolee gaa barbaachisiidha ganda gartee silaa itti yaadu san hunda bakka ittiin miidhagee hin qabu bakkuma takka teessanii gartee barbaadaa ooltanii jiran daftanii jedhe garuu akka xuxxusaa dhaga'eetumaan odeeffannoo xixiqqoo takka dhaga'eetumaan gartee bubbee garuu bakka itti bobbee isinii foonye isin harkanne harkachuu hin dandeenye. Akkasii daawwattootaa fi hordoftoota fi amici keenya akkumatti dhuftee jirti. Rabbiin keenya rabbi haa godhu. Ganda kanallee duraan gartee egaa nama wayitii ilaalee yoo ittillee dhuftiileetiin ganda kanaas ilaalee deema. Akkasii daawwattoota keenya mee du'aa ijoolleen cinaa dhaabbataadha. Rabbiin gartee nama hundaa waa jajjabeessu. Garuu maaliif furmaata hidhaa kana garaa jabaadha. Maaliif akkana murattee na dhibbee dhugaa rabbii hubachuudhaaf jechuudha. Yommuu jaafu inshaallah rabbi karajaa hafisu. Rabbi biraa beeka furmaanni dhabamu ilma namaa biraa dhabamu maleedha. Du'aayi godhaadha. Waa takka wayii qabanii odeeffannoo gartee haaraan qabatee dhufa jechuun jaata. Garuu arsiisuu hin dandeenye maaliin jedha. Balaa tana hunda namni dhalu jiru zakkoodha. Zakkoo mataa isaatittu itti gaafatama. Yoo zakkoo addunyaa tana arra qilleensa addunyaa kanarraa miti yoo goda qotattee qabaatu sitti hin fakkaatin. Takkitti wanni si dhaabnan furmaatee balummaan feete cinaa baatee qilleensummaan fadhi cinaa ba'e. Waa takka laal innaa mataan dhukkubuu dhiisii qeensi kanatti irraa cabee yookaan horrotamtee yaa waylaka. Si dhumatti sii fi jam'aata keetis hanga pleetiitii yoo sagalee tana dhageesse deebisaa nuuf godhi deebisaa nuuf kanni barbaacha kee gartee gaa wanni kana hunda godheef wallaahi barbaacha kee buruuqeetiin bakkumaan itti si barbaadu dhabe siniifuu obboleettiitii yaqaali yaa'oo bakka meeqan nuuf facaasin bakka meeqan nuuf facaasiniiti rabbii keessadaadhu nu jalaa dubbadhu telefoona gartee toora bariisaa kana ida kaafte ammoo telefoona nu jalaa kaasi yookaan nuuf bilbili yookaan nu jalaa kaasi rabbii keessadaadhu nu qaanyeessini. Yoo akkana sii badde yaaboota sooshaal miidiyaa irra teessee badbajjettu tan akka dhiiraatti shayxaana yaatanii firraa lafa kaayaati akka dhiiraan nu afaan koottaa. Waan namaan dhamaa jeessan tana lafa kaayaati akka dhiiraa koottaa akka firraa isin hin dhorkine laaltanii. Tun dhiirummaadhaa miti. Aboo yoo murna keessan hunda siifi kimiyaa firii jaallaatii fi jinnis jettan yoo tokkoon keessan akkanatti isin badde mee ammoo maan jedhu hoggaan aariin dubbadha waa'ee keessanii dubbachuun fadhu waan biraa takka isin hin jedhu akka dhiiraatti as koottaan dura dhaabbadha kan injifatu kan irra aanu kufanii kuffisuudha qabsoon taa'anii qinqin jechuu quufnee jira quufnee ni geera taa'anii yaa waylaka yoo kana sii badde jechuun ni geera asbaa isinis akka dhiiraatti sheexaana keessan firraa lafa kaayaatti akka gartee firraa isin dhorkuun ilaaltanii. Daawwattoota keenya inshaallah khayriidhaan wal argina khayriidhaan walitti jaana qabsoo itti jirra barbaachaas itti jirra goda jara kanaatillee bakka dheengadda jawaadee irraa fuune hundaa'u wanni gartee odeeffannoon gidduu jarri baana dhuunfatee jira naannoo sanii miti tadbiin jawaadeen burzuu zaanaa sa'uusaan sanii miti barbaanne dhabne bakka gartee ammaas jawaadee gartee guyyaa duraa viidiyoo itti waraabessan hunda naannoo san hunda oromoo naannoo san galtuu araballee gaafanne hanga gartee mana namaatillee dheenye namni kanaani gartanii jedhee suuraa agarsiisaa faana dhuunfatanii jira. Kanaaf daawwattoota keenya du'aayii godhaa rabbiin gartee obboleettii keenyaatti rabbi haa tiisu rabbi haa baraaru ammoo wanni isin nu gootan furmaate roga gartee isin jalaa dubbattee hunda keessan hundi jalaa calin jettu isinis barreessaa isinis barreessaa akka gartee nurraa fagaachuun tun hin taane. Akkanaan isin jara daawwattoota kiyya wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.